Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isin jenna. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa gaggabaabsinee qabannee isiniif dhahannee jirra. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Naannoo Amaaraa lixa Goojjamitti torbaan darbee hidhattoonni mootummaa naannichaa fi miseensonni humna nageenyaa 30 ol hidhattoota faannootiin ajjeefamu qondaalli mootummaa naannichaa himanii jiru. Aanaa daangaa Daamot magaalaa Faaris Beet jedhamu keessatti sadaasa 16 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humna mootummaaf odeeffannoo kenniteetu jedhamuun hooggantoonni aanaa hedduu miseensota milishaa fi poolisoonni shakkaman hidhattoota faannootiin ji'a lama oliif ukkaamsamanii turan ajjeefamuu isaaniin dhagahame. Bulchaan aanichaa obbo Walee Alamaayyoo kaabinoota aanaa isaanii 20 ta'u waliin ajjeefaman jedhan hoogganaan bulchiinsaa fi nageenya godina Goojjam lixaa humnoonni gocha kana raawwatan humnoota faannoo ta'uu isaanii bulchiinsaaf nageenya aanichaa dubbatee jira. Godina Salaalee aanaa Sulultaatti haleellaa hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafan kaleessa raawwataniin ajaja poolisii aanaa Sulultaa Kumaandar Laggasaa Suyyum dabalatee namoonni lama ajjeefamuun dhagahame. Haleellaan kun bakka gabaa Roobii jedhamutti kan raawwatame yommuu ta'u namoonni lama ajjeefamuu namoonni lama immoo madaa'uu akkasuma namoota lama ukkaamsanii deemu bulchiinsi aanichaa ibsanii jiru. Kanneen madaan lamaan keessaa itti gaafataman waajjira paartii badhaadhinaa aanichaa Sisaay Bashaadaa keessatti argamu jedhame. Kanneen haleellaan kun irratti raawwatame kun waliigaltee araaraa mootummaa fi qondaala waraana bilisummaa Oromoo kan ture sanyii nagaasaa gidduutti taasifame raawwachiisuuf bobba'an jechuun bulchiinsi aanichaa ibsee jira. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo naannicha irra socho'an ibsa tarkaaffii kana fudhachuu isaanii beeksisanii jiru. Sarbamis mirga namummaa guutummaa addunyaa irratti dabalaa deemuu dhaabbanni mirgoota namummaa gamtoomanii beeksisee jira. Guyyaa mirga namummaa kaleessa yaadatamaa oole ilaalchisuudhaan dhaabbanni mirgoota namummaa gamtoomanii ibsa baaseen yommuu addunyaan dhibee COVID-19 irraa dandamattuu dadhabde kanatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman hiyyummaa beelaa fi tajaajiloota gahaa dhabuun danqamanii akka jiran beeksisee jira. Waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaan galan irratti hidhaan jalqabuun dhagahame. Jaalsanyiin erga mootummaatti harka kennatee ji'a ta'uu icciitiin warra jalaa baate gurra miidiyaa hawaasaa seentee jirti. Miidiyaaleen kunis ibsa ajajaa olaanaa ABO duraanii baaseen dhugaa ta'uu ragaa bahanii jiru. Ijoolleen jaalsanyii wajjin karaa nagaatiin galan osoo magaalaa keessa socho'anii gammachuu ibsatanuu dhukaasni dhuka'uun lubbuu namaa darbite jirti. Komishiiniin poolisii biyyoolessaa tarkaaffii seeraa fudhanna jedhee miidiyaadhaaf ibsa kennee jira. Intalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo obbo Jawaar Mohaammed kitaaba hin gaabbu jedhu barreessee saba isaatiif gaafa guyyaa Desembarii 19 bara 2024 akka lakkoofsa Awurooppaatti Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti eebbisiisee gumaachuuf tahuu beeksisee jira. Odeeffannoo guutuu isaa yeroo itti aanutti qabannee isiniif dhiyaanna. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti waan wajjin turtaniif galatooma ulfaadhaa yaada keessan gara komantiitiin nuuf kenna. Turtii gaarii.